Nagaa maatiiwwan Abdii Fiiziksii Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii egaa ani nagaa kiyya har'ammoo fiiziksii kutaa 10 boqonnaa 6ffaa kutaa 3ffaa Laws of Reflection and Refraction kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Seerota balaqqeessoo fi dabii darbuu ifaa waliin ilaallaa jechuudha. Kanaafuu isinis chaanaal kanaaf keessumaa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'a maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan baadha akkasumas anaan illee ni jajjabeessa amma kallattumaan qabiyyee keenya haaraatti kan seenu ta'a jechuudha. Sana dura garuu gaafii hirmaachisaa yookiin immoo gaafilee hubannoo keenya nuu dabalan yookiin immoo xiinxalan tokko tokko wal gaafannaa jechuudha torbeedhaan soo gaafii torbee darbe gaafannee turre amma deebisneet kan itti aanutu yookiin immoo seerota balaqqeessoo fi dabee darbuu ifaatti kan ceenu ta'a jechuudha. Gaafichi akkas jedha ture. How do we see different colors and how does it relate to light wave? Egaa akkamitti nuyi halluuwwan garaagaraa arguu kan dandeenyu bal'ina isaa yoo har'a qabiyyee irraa keessatti kan ilaaltan illee yoo ta'e rakkoon qabu jechuudha. Dursanii dubbisuuf illee waan isin gargaaruuf gaaficha isin gaafadhee jechuudha. Akkasuma dambalii ifaatiin waa'ee dambalii ifaa immoo wantoota hedduusaa egaa ammas ilaalaa jirra yeroo darbisee ilaalleerra jechuudha. Akkamitti wal qabata yookiin immoo hariiroon isaan gidduu jiru maalidha kan jedhudha jechuudha. Gaafini our brain and eyes work together to translate light into color. Egaa sammuun keenya fi ijji keenya ifa halluutti jijjiiruudhaaf yookiin immoo halluu diimaa cuquliisa yookiin immoo magariisa arguudhaaf ijji keenya fi sammuun keenya waliin kan hojjetanidha jechuudha. When light hits an object, the object interacts with it. Egaa yommuu ifni wanta tokko irra qubatu wanti sun immoo ifa wajjin wantoota garaagaraa dalagaa jechuudha. Yookiin ifa sanni tuuta yookiin dabsee dabarsaa yookiin reflect godha. Some wavelengths of light are absorbed by the object. Wavelengths light yookiin immoo dambaliiwwan ifaa muraasni maal ta'u jechuudha ni xuuxamu jechuudha objectoota. Muraasni isaanii yookiin immoo warreen hafan immoo reflected ta'u jechuudha. Reflected ta'u jechuudha. Reflected ta'anii yookiin immoo transmitted ta'uu danda'u jechuudha. Reflected jechuun maal jechuudha? Balaqqeessa'u jechuudha. Wanta sanirra qubatanii gara jireenyaatti yommuu deebi'anidha. Transmitted jechuun immoo bibittinnaa'uu danda'u jechuudha. Bibittinnaa'uu akka danda'an har'a itti dhufna waan ta'eef sirriitti ilaalla. So colors we perceive are a result of this interaction. Egaa taateen armaan olitti dubbanne kunneen ifni maddarraa ka'ee wantarra qubatee wantarraa balaqqeessa'ee yoo nutti deebi'e jechuudha. Nuyi wanta arguu kan dandeenyu bifa kanaani jechuudha. So hariiroon isaanii immoo maalidha jechuudha? Kalaroonni kun har'a sirriitti ilaalla jechuudha. Ifa adii kan jennu yookiin immoo white light kan jennu irraa kan dhufanidha jechuudha. White lightiitu kalariiwwan ija keenyaan arginu naannoo torbaatiin nuyi sirriitti adda baasnee hubachuu kan dandeenyu isaanitti caccabuu danda'a jechuudha. Okay, jalqaba reflection of light. Balaqqeessa ifaa ilaallaa jechuudha. Maal inni balaqqeessa ifaa kan jennuun? When you look in a mirror, you see your image because of reflection of light rays on the mirror. Egaa mirror yookiin immoo daawwitii namni hin beekne jiru jechuudha. So daawwitii keessa yommuu ilaallu image keenya arguu kan dandeenyu principally balaqqeessa ifaa kanaatiin jechuudha. Balaqqeessa ifaa kanaatiin jechuudha. Ifni daawwitiirra qubachuudhaan as nutti deebi'eet of argina jechuudha. Jalqaba ifni nurraa gara maalitti balaqqeessa? Gara daawwitiitti balaqqeessa. Ifni yookiin immoo xiyyi ifaa gara daawwitiitti nurraa ka'ee garasitti balaqqeessa ija keenya bira ga'uudhaan deebinee of argina jechuudha. When a ray of light approaches a smooth polished surface and bounces back, we call it reflection of light. Xiyyi ifaa dirra smoothii ta'e yookiin immoo wal qixxaataa yookiin dibamaa ta'e tokko irra qubatee yoo duubatti deebi'e reflection of light jennaan jechuudha. Akkuma yeroo darbe reflection of sound sagaleen maddarraa ka'ee gaaratti ta'uu danda'a, manatti ta'uu danda'a. Bu'ee yoo duubatti deebi'e reflection of sound jechaa turre jechuudha. Amma immoo yookiin immoo eekoo jechaanii turre jechuudha. Kan ifaatis akkasuma jechuudha. Xiyyi ifaa dirra smooth ta'e yookiin polished dibamaa ta'e kanneen akka daawwitii kanarra qubate yoo duubatti deebi'e yookiin immoo bounce back yoo ta'e balaqqeessa ifaa jennaanii jechuudha.
The incoming light ray is called the incident ray. Egaa xiyyi dirra balaqqeessisaa sanarra qubatu incident ray jedhama jechuudha. Xiyyi dirra balaqqeessisaa sanarra qubatu incident ray yookiin immoo xiyya battallee jennaani jechuudha. The light ray moving away from the surface is the reflected ray. Xiyyi immoo dirra balaqqeessisaa irraa gara ija keenyaatti dhufu yookiin immoo gara biraattis deemuu danda'a. Kan dirra balaqqeessisaa irraa deebi'u reflected ray yookiin immoo xiyya balaqqeessaa jennaani jechuudha. The most important characteristic of these rays is their angles in relation to the reflecting surface. Amalli addaa xiyyoota kanaa maalidha jechuudha? Kofoota isaan sarfeesii yookiin immoo dirra balaqqeessisaa wajjin uumanidha jechuudha. Isa kanarratti hundaa'eeti jechuudha wantoonni baay'een kan ilaalamani. These angles are measured with respect to the normal of the surface. Egaa angiloonni kunneen normal yookiin immoo xiyya ijaajjoo kan jennu irraa safarraa yookiin immoo sarara ijaajjoo kan jennu irraa safarraa jechuudha. Sarara ijaajjoo jechuun sarfeesii yookiin immoo dirra xiyya balaqqeessisu yookiin immoo ifa balaqqeessisu kamiifuu perpendiculaarii kan uumu. Fakkeenyaaf dirri keenya yookiin daawwitiin keenya isa kana yoo ta'e dirra kanaaf yookiin sarfeesii kanaaf sararri perpendiculaarii ta'u sararri yaadaa kuni normaalii jedhama jechuudha. So normaalii irraa kaanee xiyyi battalleen yookiin immoo xiyyi sarfeesii rukutuuf deemu incident ray jedhama. Kofni iddoo kanatti uumamus itti dhufna kofuma battallee jedhama. Inni kun immoo kofa balaqqeessaa jedhama jechuudha. So maalirraa safarra jechuudha kofoota kana normaal laayinii yookiin immoo sarara ijaajjoo kan jennuun kana. Sarara ijaajjoo jechuun dirra balaqqeessisaa saniif perpendiculaarii kan ta'u. Great. The normal is an imaginary line perpendicular to the surface. That is what I have said earlier. The angle of incidence represented by theta I is measured between the incident ray and the surface normal. Angle of incidence kan jennuun yookiin immoo kofni battallee xiyya battallee fi sarara ijaajjoo yookiin immoo sarara normaal gidduutti safarama jechuudha. Theta I kun immoo maalidha jechuudha? Angle of incidence dha jechuudha. It is measured between the incident ray xiyya battallee xiyya dirra balaqqeessisaa rukutuuf deemu and normal sarara dirra balaqqeessisaatiif ijaajjoo yookiin immoo perpendiculaarii ta'e sanaa jechuudha. The angle of reflection theta r is measured between the reflected ray and the surface normal. Reflected angle kan jennuun yookiin immoo angle of reflection kan jennuun immoo ijaajjoo yookiin sarara normaalii kanaa fi xiyya balaqqeessaa gidduutti kan argamudha jechuudha. Right. When a light ray strikes a surface and is reflected, the reflected ray obeys the law of reflection. Egaa yoo xiyyi ifaa tokko dirra balaqqeessaa tokko rukutee yoo duubatti balaqqeessa seera balaqqeessaa hojiirra oolchaa jechuudha. Kanaafuu seera balaqqeessaa hojiirra oolchee yommuu jennu seera nuyi barachuu qabnu wayii jira jechuudha. So, what is the law of reflection? Maalini seerri balaqqeessaa kun kan jedhu ilaalla. According to the law of reflection, the angle of incidence and the angle of reflection are equal, which means theta I is equals to theta r. Akka seera balaqqeessaa ifaatti kofni battallee fi kofni balaqqeessaan wal qixa jechuudha. Egaa kofoonni kun iddoo iddoo kamitti uumamu kan jedhu amma ilaalleerra jechuudha. So angle of incidence akkasumas angle of reflection yeroo hunda wal qixa ta'uu jechuudha. Lammaffaa the incident ray, the normal ray or the normal line and the reflected ray all lie in the same plane or found in the same plane. Egaa xiyyi battalleen sararri ijaajjoo akkasuma xiyyi balaqqeessaan diriiroo tokko irratti argamu jechuudha. Diriiroo tokko irratti argamu jechuudha. These laws of reflection are applicable to all types of smooth, shiny surfaces like calm water, glass, and even polished metal. Egaa seeronni kunniin dirroota diriiraa yookiin immoo walqixxaataa ta'an kanneen akka bishaan ciisaa ta'uu danda'a, gilaasiiwwan yookiin immoo fuulleewwan garaagaraa ta'uu danda'a, akkasuma sibiilota dibaman illee ta'uu danda'u jechuudha. Isaan kun hundi maal gochuu danda'u jechuudha? Seera kana hojiirra oolchuu yookiin immoo ifa balaqqeessisuu danda'u jechuudha. Okay.
Depending on surface of reflector, reflection can be classified into two kinds. Egaa dirra yookiin immoo wanta ifa balaqqeessu irratti hundoofnee balaqqeessuu ifa iddoo lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. The first one is specular reflection, or we can say it regular reflection. Balaqqeessuu idileetii jechuudha. Kuni it looks like this one. Isa kana fakkaata jechuudha. Kuni maalidha jechuudha? Xiyyoonni kun hunda isaaniitiif ijaajjoo draw gochaa deemtan kofni battallee fi kofni balaqqeessaa keessan yeroo hunda wal qixa ta'aa deemaa jechuudha. Kuni regularidha jechuudha. Amma dirri kun maalidha jechuudha? Smooth yookiin immoo wal fakkaataa waan ta'eef jechuudha. The other is diffuse reflection. Balaqqeessuu bittinnaa jechuudha. Dhaabbataa miti jechuudha. Dirri kun argitan amma baay'ee wal caccaalaadha jechuudha. Akkasuma balaqqeessaan kun kallattii akka kanaatti regular yookiin immoo specular miti jechuudha. Jijjiiramaadha jechuudha. The other is refraction of light. Inni ittaanu dabee darbuu ifaati jechuudha. Kutaa kana keessatti bal'inaan waan hedduu ilaalla jechuudha. Light seems to travel along a straight line passes in a transparent medium. Egaa ifti dabarsoo ifaa keessa sarara tokko yookiin immoo kallattii tokko qabatee akka deemamu ni beekama jechuudha. Yeroo darbe ilaalleerra. When you look at a pencil in a beaker with half filled of water, you notice how the light reaching you from the portion of the pencil inside water seems to come from a different direction compared to the part above water. Egaa amma pencilii kana yookiin immoo irsaasii kana yoo ilaaltan biikarii bishaan qabu keessa jira jechuudha. Biikarii bishaan qabu keessa jira, garuu wanti kun waan cabe yookiin immoo kallattii biraarraa waan dhufe fakkaata jechuudha. Bishaan amma iddoo kanaatti jira. Kanaa olitti kan jiruu fi kanaa gaditti kan jiru kallattii garagaraarraa waan dhufan yookiin immoo iddoo garagaraatti waan dhufan fakkaata jechuudha. This makes the pencil appear to be displaced at the interface. Egaa maal fakkeessa jechuudha? Interface jechuun iddoo miidiyamiin lama itti wal qunnaman. In our case maaliif maal iddoo wal qunnamu? Bishaanii fi air. Kanaa ol kan jiru maalidha? Bishaanii jechuudha. Airiidha jechuudha. Yookiin immoo gilaasiidhuma keenya jechuu dandeenya. Kanaa gadi kan jiru immoo bishaanii jechuudha. So iddoo isaan itti wal qunnaman suni boundary isaanii suni interface jennaani. Interface kana irratti waan cabe yookiin immoo kallattii garagaraarraa waan dhufe fakkaata jechuudha. These observations indicate that the light does not travel in the same direction in all media. Kun maal nutti agarsiisa jechuudha? Ifni miidiyaa yookiin immoo yaa hunda keessa kallattii tokkorra akka hin deemne akkasuma ispiidii wal fakkaataadhaan illee akka hin deemne nutti agarsiisa jechuudha. Like all waves, the speed of light is dependent on the medium in which it is traveling. Egaa ifni yoo yaa keessa yaa ta'e fuullee ta'uu danda'a, qilleensa ta'uu danda'a, bishaan ta'uu danda'a. Wanta keessa yaa'u san irratti ni hundaa'a jechuudha. When light moves from one medium into another, for example from air to glass, the direction of propagation of light in the second medium changes. Egaa ifti yaa tokkorraa gara yaa biraatti yemmuu deemu yookiin immoo yemmuu ce'u kallattiin isaa yaa lammaffaa keessatti ni jijjiirama jechuudha. This phenomenon is known as refraction of light. Taateen kun egaa maal jedhama jechuudha? Dabee darbuu ifaa jedhama jechuudha. Ifti yaa tokko keessaa gara yaa biraatti yemmuu deemu kallattii jijjiirrata yookiin immoo ni daba jechuudha. So taatee kanaan dabee darbuu ifaa yookiin immoo refraction of light jennaani jechuudha. Refraction is the bending of light as it moves from one optical medium to another due to differences in density between the two mediums. Egaa refraction kan jennuun dabuu xiyya ifaati jechuudha. Dabuu xiyya ifaa yemmuu dabarsoo yookiin immoo yaa'a tokko keessaa gara yaa'a biraatti because of optical density between the two mediums. Egaa asitti density kan jennuun density nuyi qabatamaan beeknu sana miti jechuudha. Optical density kan jennu jira. So optical density sana irratti hundaa'uudhaan yaa'a tokko gara yaa'a biraatti yemmuu deemu ifni ni daba jechuudha. Garamitti akka dabu immoo amma bal'inaan ilaalla jechuudha gara gadiitti. Glass, water, ice, diamonds, quartz are all examples of transparent media through which light can pass. Egaa wantoonni amma gara olitti kaasne kuni fuulleewwan garagaraa bishaan, cabbiin, daayimandiin, kwartiziin hundi isaaniitu dabarsitoota ifaati jechuudha.
dabarsitoota ifaati jechuudha immoo transparent warreen ta'anidha jechuudha. The speed of light in each of these materials is different. Egaa saffisni ifaa maateriaalota armaan olitti dubbanne kana hunda keessatti gargari jechuudha. Fuullee keessatti, bishaan keessatti, cabbii keessatti, kwartisii, daayimandii keessatti adda addaa jechuudha. The speed of light in water, for instance, is less than the speed of light in air. The speed of light in glass is less than the speed of light in water. Egaa akka fakkeenyaatti saffisni ifaa bishaan keessatti kan qilleensatiin yommuu wal madaalamu saffisni ifaa bishaan keessatti xiqqaadha jechuudha. Yommuu gilaasii yookiin immoo fuullee fi bishaan immoo yommuu waliin madaallu saffisni ifaa bishaan caala fuullee keessatti xiqqaadha jechuudha. Fuullee keessatti xiqqaa ta'a jechuudha. When light moves from a material in which its speed is higher to a material in which its speed is lower, such as from air to glass, the ray is bent toward the normal. Yommuu ifti medium yookiin immoo yaa'a saffisni ifaa keessatti guddaa ta'e irra gara mediumii saffisni ifaa keessatti xiqqaa ta'etti yommuu yaa'u gara normaalitti daba jechuudha. Gara normaalitti daba jechuudha. Amma isa kana ilaaluu dandeessu. Xiyyi ifaa kun dhufeeti sarfeesii kana iddoo kanatti rukutee jechuudha. Incident ray yookiin immoo xiyyi battallee keenya jechuudha. Inni kun eeriidha. Eerii fi gilaasii fudhannee jechuudha. Qilleensaa fi fuullee fudhannee jechuudha. Saffisni ifaa qilleensa keessatti kan gilaasiitiin yoo wal madaalle kamtu caala? Saffisa ifaa qilleensa keessatti kan ta'u kun guddaadha jechuudha. Inni kun as keessatti saffisni ifaa ni xiqqaata waan ta'eef yookiin immoo V2 is less than V1 waan ta'eef zeettaatuun kun eenyutti daba jechuudha? Sarara ijaajjuu yookiin immoo normal line kanatti daba as siqa jechuudha. As siqa jechuudha. Itti siqa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Theta 1 is greater than theta 2. Kofni battalleen kofa balaqqeessaa ni caala jechuudha. Ni caala jechuudha. Great. If the ray moves from a material in which its speed is lower to one in which its speed is higher, the ray is bent away from the normal. Ifni kun immoo yaa'a saffisni isaa keessatti xiqqaa ta'e irraa gara yaa'a saffisni ifaa keessatti guddaa ta'etti yommuu yaa'u yookiin immoo yommuu deemu xiyyi balaqqeessaan normaal irraa daba yookiin immoo irraa fagaata jechuudha. Irraa fagaata jechuudha. As ilaala. Condition lammaffaa. Amma gara olii kan jiru maal goone jechuudha? Reverse goone jechuudha. Dura eeriin gara oliitti qabna. Amma immoo gilaasii gara gadiiti. Asitti immoo gilaasiin gara olii eeriin gara gadiiti jechuudha. So as keessatti saffisni ifaa xiqqaadha. As keessatti guddaadha. Kanaafuu dhufee yommuu feesii kana rukutu gilaasii keessa deemaa dhufee yommuu qilleensatti gadi ba'uuf iddoo kana ga'u ol daba jechuudha. Garamitti daba? Ol daba yookiin immoo ni bal'ata jechuudha. Yommuu bal'atu theta 1 is less than theta 2 ta'a jechuudha. Xiyyi yookiin immoo kofni battallee kofa balaqqeessaatii gadi ta'a yookiin immoo guddaan keesii lammaffaa kana keessatti eenyu ta'a jechuudha? Guddaan kofa balaqqeessaa ta'a jechuudha. Since V2 is greater than V1. Speed of light in air is greater than speed of light in glass. That's it. If the incident ray of light is parallel to the normal, then no refraction or bending. Incident ray keessan yookiin immoo xiyyi battalleen keessan normaalii dhumarra yoo ta'e yookiin immoo parallel to normal yoo ta'e refraction yookiin bendingiin homtuu hin jiru jechuudha. Homtuu hin jiru. Garuu garaagarummaan saffisa ifaa ni jira? Ni jira. Fakkeenyaaf isuma kana fudhattan osoo xiyyi kun kallattii kanarra dhufee asumarra darba. Garuu as keessatti saffisni ifaa xiqqaadha gilaasii waan ta'eef as keessatti immoo guddaadha eerii waan ta'eef jechuudha. Normaal irra yoo ta'e sararuma kanarra osoo gadi gallakkifneeti xiyyi dabuu yookiin immoo dabee darbuu hin jiru jechuudha. The laws of refraction of light are egaa akkuma seerota balaqqeessa ofaa seeronni dabee darbuus ni jiru jechuudha. The first one is the incident ray, the refracted ray and the normal to the interface of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane. Kuni akkuma kan balaqqeessa ifaatiin wal fakkaataadha jechuudha. Sararoonni sadanuu xiyyi battallee, xiyyi balaqqeessaa akkasuma normaaliin diriiroo tokko irratti argamu. Normaaliin irratti argamu diriiroo tokko irratti kan argamanidha jechuudha.
The ratio of the sine of the angle of incidence and the sine of angle of refraction is constant. This law is also known as Snell's law of refraction. Egaa kofoonni kun jiru jechuudha. Angle of incidence kofa battallee, incidence ray fi normal line gidduu kan jiru. Angle of refraction, the angle between refracted ray and normal line. Ratio isaanii sine angle theta 1 in our case angle of incidence akkasuma angle of refraction maal ta'a jechuudha constant ta'a yookiin immoo dhaabbataa ta'a jechuudha. Egaa seerri kun maal jedhama jechuudha? Snell's law yookiin immoo seera Snell yookiin immoo seera dabee darbuu Snell jedhama jechuudha. If theta 1 is angle of incidence and theta 2 is angle of refraction, then Snell's law maal jedha jechuudha? Sin theta 1 over sin theta 2 is equal to constant jedha jechuudha. Egaa Snell's law booda sirriitti dhufna jechuudha. So ratioon saayinii kofa battallee fi saayinii kofa balaqqeessaa yeroo hunda dhaabbataa ta'a jechuudha. Kanaafuu seeronni kun lamaan seerota dabee darbuu ifaa jedhamu jechuudha. This constant value is called the refractive index of the second medium with respect to the first. Constant nu iddoo kanatti argannu sin of theta 1 over sin of theta 2 kan jennu kuni refractive index yookiin immoo agarsiistuu dabee darbummaa ta'a jechuudha. Egaa agarsiiftuun dabee darbummaa kuni kan mediumii isa kamiiti? Kan isa lammaffaati jechuudha. Refractive index of the second medium with respect to the first. Egaa agarsiiftuu yookiin immoo hamma dabee darbummaa ifaa yaa lammaffaa maaliin wal madaalchisne isa jalqabatiin immoo wal madaalchisnu kan nutti himudha yookiin kan nutti agarsiisudha jechuudha. Mee amma waa'ee refractive index kana sirriitti ilaallaa jechuudha. What is refractive index yookiin immoo agarsiiftuu dabee darbummaa kan jennuun kun maalidha? The speed of light and the degree of bending of the light depends on the refractive index of material through which the light passes. Egaa saffisni ifaa akkasuma hammi dabee darbuu yookiin immoo hammi jallachuu xiyya ifaa maalirratti hundaa'a jechuudha? Agarsiiftuu dabee darbummaa yookiin immoo refractive index of material yookiin immoo wanta tokko irratti hundaa'a jechuudha. Wanta tokko irratti hundaa'a jechuudha. Okay. You can think of the refractive index as a measure of how difficult it is for light to get through a material. Egaa refractive index akkamitti yaaduu dandeessu jechuudha? Safara ifni yaa tokko gara yaa biraatti ce'uudhaaf hammam akka cimu yookiin immoo hammam akka ulfaatu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Refractive index kan jennuun consider a ray of light traveling from medium 1 into medium 2. Mee amma xiyya kana ilaala. Amma xiyyi kuni airiidha. Medium keenya jalqabaa innaa gara gilaasitti deemaa jira jechuudha. Then let V1 be the speed of light in medium 1 and V2 be the speed of light in medium 2. Amma V1 kan jenneen isheen tun iddoo kanatti speed of light in medium 1 yaa jalqabaa in our case qilleensa yookiin immoo gilaasis ta'uu danda'a jechuudha. V2 be the speed of light in the medium 2. V2 kun immoo medium 2 yookiin immoo yaa lammaffaa keessatti haa ta'u. The refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is given by the ratio of the speed of light in medium 1 and the speed of light in medium 2. Egaa refractive indexiin yaa lammaffaa kan maalitiin wal madaalchisne kan medium jalqabaatiin yommuu wal madaalchisnu it is the ratio saffisa ifaa yaa jalqabaa keessatti hiruu saffisa ifaa yaa lammaffaa keessatti kan argannu ta'a jechuudha. This is usually represented by the symbol N21, which is expressed in an equation form as N21 is equal to speed of light in medium 1 over speed of light in medium 2, which means V1 over V2. N1 tun kun amma kan eenyuti jechuudha? Indexin kun kan eenyuti? Kan lammaffaati jechuudha. Refractive index of medium 2 or material 2 with respect to material 1 is the speed of light in material 1 divided by speed of light in medium or material 2, which means V1 over V2. So, conditionii barbaade haa ta'u fakkeenyaaf
reflectionii qilleensa keessaa gara gilaasii yookiin immoo qilleensa keessaa gara fuullee yoo fudhattan V1 keessan kan qilleensaa ta'a, V2 keessan kan gilaasii ta'a jechuudha. Asittis akkasuma jechuudha. Garuu V1 kan jettaniin gara xiyyi battalleen itti dhufuudha jechuudha. Yookiin immoo yaa'a jalqaba ifni keessa yaa'a ture V1 yookiin immoo speedii jalqabaa ta'a jechuudha. If medium 1 is vacuum or air, then the refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum. Egaa mediumin jalqabaa kun bakka duwwaa yookiin immoo qilleensa yoo ta'e refractive indexin yookiin immoo agarsiiftuun dabee darbummaa kun kan mediumii lammaffaa yookiin immoo kan yaa'a lammaffaa maaliin wal madaalchisnee ilaalla jechuudha. Kan vacuumiti. Maaliif kan vacuumii fi kan eerii walumatti dhiyaata waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf refractive index of airiin naannoo tokko tuqaa duwwaa sadii waan akkasiiti jechuudha. Kana jechuun tokkumatti dhiyaata yookiin immoo saffisni ifaa vacuumii fi qilleensa keessatti walumatti kan dhiyaatudha jechuudha. Wal qixa jechuu miti walitti dhiyaata jechuudha almost. Kanaaf maaliin wal madaalchisna jechuudha. Saffisa ifaa kan iddoo duwwaa yookiin immoo bakka duwwaa sanaa wal madaalchisna jechuudha. Innis eenyu jechuudha? 3 times 10 raised to 8 meter per second dhaan wal madaalchisna jechuudha. This is called absolute refractive index of the medium. Egaa refractive index yemmuu saffisa ifaa kan vacuumii keessattiin wal madaalchisnu inni kun absolute refractive index jedhama jechuudha. Yookiin immoo refractive index isa sirrii yookiin immoo absolute jennaanii jechuudha. It is simply represented as n. Egaa refractive index yookiin immoo absolute refractive index yeroo baay'ee maaliin bakka bu'a jechuudha? Small letter yookiin immoo lowercase n dhaan bakka bu'aa jechuudha. If the c is the speed of light in vacuum, egaa c yeroo darbe ilaalleerra saffisa ifaa vacuum yookiin bakka duwwaa keessatti jechuudha. And v is the speed of light in the medium keenya fakkeenyaaf gilaasii yoo ta'e yookiin immoo bishaan yoo ta'e the refractive index of medium n is given by speed of light in vacuum which is c divided by speed of light in medium which is v. So saffisni ifaa vacuum keessatti beekamaadha jechuudha. C jechuudha 3 times 10 raised to 8 meter per second. Mediumni lammaffaa yookiin immoo yaa'inni lammaffaa saffisni isaa v yoo ta'e C v dha hirreet maal arganna jechuudha? Refractive index yaa'a isa lammaffaa kan vacuum yoo ta'e kan isa lammaffaa, bishaan yoo ta'e bishaan, diamond yoo ta'e diamond, fuullee yoo ta'e fuullee jennee keenya jechuudha. Okay, absolute refractive index of some materials are given here. Egaa yaa'ota meeshaalee garagaraa refractive index isaanis keessatti nuu kennamanii jiru jechuudha. Eerii qabnaa tokko tuqaa duwwaa sadii kanaafidha jechuudha. Kan vacuumiitiin wal qixa jennee kan fudhanne approximately. Cabbiin amma kanaa 1.31, bishaan, alcohol, kerosene, fused quartz, turpentine oil, benzene, crown glass, Canada balsam, rock salt, carbon disulfide, dense flint glass, ruby, sapphire, diamond. Egaa refractive index kun wantoonni amma gara olitti maqaa isaanii dhoofne kun hundi isaaniitu transparent warra ta'anidha jechuudha. Ifa kan dabarsuu danda'an. So meeshaaleen kun hundi isaaniitu dabarsitoota ifaati jechuudha. So refractive index isaanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf from the table you can see that the refractive index of water NW is 1.33. Egaa kan bishaaniitti 1.33 dha jechuudha. Egaa isa kana jechuun akkuma sila dubbanne this means that the ratio of the speed of light in air and the speed of light in water is equal to 1.33. Egaa 1.33 yookiin immoo refractive index in bishaanii tokko tuqaa sadii jechuun ratioon saffisa ifaa qilleensa keessatti yookiin immoo vacuumii keessattii fi saffisa ifaa bishaan keessa meeqa ta'a jechuudha? Tokko tuqaa sadii ta'a jechuudha. If a light ray is incident on the surface of between these materials with an angle of incidence θ1, the refracted ray passes through the thickened medium with an angle of refraction θ2. Egaa kana silas kaasneera jechuudha. Normaalii wajjin wal madaaltanii yommuu ilaaltan xiyyi battalleen dhaqeet sarfeesii rukutaa jechuudha. Kofa maalii uumaa? Kofa battallee uumaa θ1 uumaa jechuudha. Xiyyi balaqqee isaan immoo yaa lammaffaa keessa kan
deemuudha jechuudha. Dabeet yaa lammaffaa keessa deema. Inni immoo maal uuma jechuudha? Normaalii wajjinu angle of refraction yookiin immoo thetaatu kan uumu ta'a jechuudha. Snell's law that was discussed above can be written as egaa Snell's law gara gubbaatti dubbanne suni formula kanaanis barreessuu dandeenya jechuudha. N1 sin theta 1 is equals to N2 sin theta 2 where N1 is refractive index of material 1. N1 kan jennuun refractive index of material 1. Egaa refractive index kana maalirraa madaallee jechuudha? Vacuum wajjin wal madaalleetii jechuudha. Yookiin qilleensa wajjin jechuudha. N2 is refractive index of material 2 yookiin medium 2 dha jechuudha. Kan yaa lammaffaa yookiin wanta lammaffaati jechuudha. Theta 1 angle of incidence dha. Theta 2 immoo angle of refraction dha jechuudha. Angles of incidence and refraction are always measured from the normal, which is an imaginary line perpendicular to the surface. Egaa kofoonni battallee fi kofoonni balaqqeessaa yeroo hunda maalirraa safaramu jechuudha? Sarara ijaajjoorraa safaramu jechuudha. Sararri ijaajjoo kun immoo sarara yaada dirra yookiin immoo interfeesii yaa'ota lamaanii jechuudha. Iddoo yaa'ni lamaan itti wal qunnamu dirra sanaaf perpendicular kan ta'u sarara yaada ofii keenya draw goonuudha jechuudha. Isarraa safarraa jechuudha. Kofoota kana lamaan kofa battalleef kofa balaqqeessaa jechuudha. Okay, fakkeenyaaf fudhanna. Example 6.3 if a light ray with an angle of incidence of 35 degree passes from water to air, find the angle of refraction using Snell's law. Yoo xiyyiifa kofa battallee 35 digriidhaan bishaan keessa gara maalitti darbe? Gara qilleensaatti darbe find the angle of refraction kofa balaqqeessaa seera Snell fayyadamiitii barbaadi jedha jechuudha. Kofa balaqqeessaa seera Snell fayyadamiitii barbaadi jedha jechuudha. So kennamoota keenya adda baafna. Theta 1 is 35 degree. Xiyyi battallee kofni battalleen keenya 35 degree dha jechuudha. N1 jechuun refractive index of water 1.33 dha jechuudha. Beekamaadha jechuudha. Kuni gabateewwan keessaa check godhachuu dandeessu. N2 eenyudha jechuudha? Airiidha jechuudha. Airiidha jechuudha. Almost 1 dha jechuudha. Naannoo tokko tuqaa duwwaa sadiiti tokkuma fayyadamtan doesn't matter. The required one is theta 2 or the angle of refraction. Kofa balaqqeessaa barbaadaa jedha jechuudha. So seeruma Snell isa lammaffaa irratti barreessine sana fayyadamuu qabdu jechuudha. N1 sin theta 1 is equals to N2 sin theta 2. Isa kana ta'a jechuudha. Then amma nu kan barbaannu theta 2 kana jechuudha. So isaaf derive yommuu goonu maal arganna jechuudha? Sin of angle of refraction is equals to N1 sin theta 1 over N2 ta'a jechuudha. Kuni maal nutti agarsiisa? Theta 2 is equals to sin inverse of N1 sin theta 1 over N2. Kanaan booda lakkoofsota kana qabna. Scientific calculator keessan fayyadamtanii deebii keessan lafa kaa'uudha jechuudha. So theta 2 is equals to sin inverse of what is N1? N1 is 1.33 times sin of 35 degree, which is theta 1 over 1 N2. N2 is refractive index of air. Lakkoofsota kana kaa'uudha jechuudha. Then theta is equal to sin inverse of 1.33 times 0.57 dha jechuudha. Tokko tuqaa sadi duwwaa tuqaa 57 baay'istu jechuudha. Then yommuu baay'istan duwwaa tuqaa 758 argattu jechuudha. Sin inverse yookiin immoo kan saayiniin isaa lakkoofsa kana ta'e kofa meeqa jechuudha. Sin inverse jechuun hiika biraan qabu. Kan saayiniin isaa duwwaa tuqaa 758 ta'e kofa meeqa kan jedhu calculator keessan fayyadamtanii baastu jechuudha. Is about 49.3 degree. Egaa kitaaba keessan irratti lakkoofsonni kun gad jijjiiramuu yookiin garagara ta'uu danda'u. Check godhachuudha jechuudha. Scientific calculator keessan fayyadamtanii yookiin bilbila keessan fayyadamtanii lakkoofsota san check gochuudha jechuudha. Kitaabni keessan irraa ol butus irraa gad butus danda'a waan ta'eef jechuudha. So kofni balaqqeessaan keenya meeqa jechuudha? 49.3 degree ta'a jechuudha. Since the light ray passes from a medium of high refractive index to a medium of low refractive index, the light ray is bent away from the normal. Egaa amma ifni kun kan deemaa jiru iddoo saffisni ifaa keessatti xiqqaa ta'ee gara iddoo saffisni ifaa keessatti guddaa ta'etti deemaa jira. Kanaaf xiyyi dabee darbu kun normal irraa
ni daba jechuudha. The other is total internal reflection. Egaa balaqqeessoo keessoo walii galaa jechuu ni dandeenya jechuudha. So total internal reflection kan jennu kun application waan hedduu qaba. Akkamitti akka uumamu sirriitti ilaalla jechuudha. Amma when light passes from a dense medium, which means a larger index of refraction, to a less dense, a smaller index of refraction medium, for example, from water to air, the refracted ray bends away from the normal. Isuma amma dubbanne jechuudha. Isuma amma dubbanne jechuudha. Xiyyiifaa yemmuu wanta refractive index isaa guddaa ta'e yookiin immoo kan saffisni isaa keessatti xiqqaa ta'e keessaa gara smaller index yookiin immoo saffisni isaa kan keessatti guddaa ta'etti ce'u ijaajjoorraa ni daba. Watarii keessatti saffisni ifaa kan qilleensatti yommuu madaallu xiqqaadha jechuudha. Saffisa ifaa xiqqaarraa gara saffisa ifaa guddaa yookiin immoo refractive index guddaarraa gara refractive index xiqqaatti yemmuu deemu normal irraa ni daba jechuudha. Kun ilaaluu dandeessu. Fakkeenyaaf xiyyi kun eessarraa dhufaa jira? Bishaan keessaa dhufaa jira jechuudha. Isa kana ilaalaa bishaan keessaa dhufee interface yookiin immoo bakka qilleensi fi bishaan itti wal quunnaman kana rukute jechuudha. Then yeroo kana ijaajjoorraa garamitti dabe? Garanatti dabe jechuudha. Seetaatuun seettaawwanidha ol ta'a jechuudha. Yeroo kana amma xiyyi muraasni kan garanatti balaqqeessuus jira jechuudha. Yeroo kana xiyyi muraasni kan garanatti balaqqeessuus jira jechuudha. So kofoonni battalleen fi balaqqeessaan immoo wal qixa ta'uu waa'ee maalii keessatti ilaalleerra? Waa'ee balaqqeessa ufaa keessatti ilaalleerra jechuudha. So kondiishinii kana keessatti seetaatuun jechuudha. Kofni balaqqeessaan jechuudha. Seetaawwanidha oli maaliif ijaajjoorraa daba waan ta'eef jechuudha. As the angle of incidence increases, the angle of refraction also increases. Adaduma kofni battallee dabalaa deemuun kofni maaltis dabalaa deemu? Kofni balaqqeessaatis dabalaatuma deemaa jechuudha. Dabalaatuma deemaa jechuudha. When the angle of incidence reaches a certain value called the critical angle represented by theta c, the angle of refraction is 90 degree. Egaa ifni kan deemaa jiru amma denser materiaalidhaa gara rarer materiaalitti deemaa jira jechuudha. So adaduma xiyyee kana yookiin immoo kofa kana kofa battallee kana dabalaa deemne kofni balaqqeessaa kunis dabalaatuma deemaa jechuudha. Yoo kofni battallee keenya critical angle bakka jennu kana ga'e kofni balaqqeessaan 90 degree ta'a ijaajjoo wajjin jechuudha. Seettaatuun kun iddoo kanatti maal ta'e jechuudha? Sarfeesii maalirra oole? Sarfeesii interface isaanii yookiin immoo iddoo isaaniitti wal quunnaman boundary isaanii wajjin 90 degree eenyu wajjin uume? Normal line wajjin uume jechuudha. Yeroo kana theta waaniin kun yookiin immoo incident angle kun maal ta'a jenne? Critical angle jedhama jenneerra jechuudha. Then the refracted ray points along the surface. Egaa refracted ray kan jennuun kunoo xiyyeessa kana jechuudha. Xiyyeessa kana. Xiyyi kun maalirra oole jechuudha? Sarfeesii yookiin immoo interfeesii iddoo qilleensii fi bishaan itti wal qunnamii sanarra dalga oole. Normaalii wajjin immoo 90 degree uuma jechuudha. Yeroo kana theta 1 is called critical angle jennaani jechuudha. Or theta c ta'ee jechuudha. Great. When the angle of incidence exceeds the critical angle, there is no reflected light. Egaa adaduma kofa kana dabalaa deemne. Kofa kam dabala? Incident angle kana dabalaa jechuudha. Incident angle or angle of incidence kana adaduma dabalaa deemne yoo critical angle kana bira dabarre kofni kunis dabaluu qaba dirqama jechuudha. Kanaafuu garamitti deebi'a jechuudha? Yaa'uma jalqaba inni kun bishaan ture bishaanumatti gadi deebi'a jechuudha. Gama biraatiin dabee darbuu wanni jedhu hin jiru jechuudha. Qilleensa kana keessa dabee kan darbu hafeet maal ta'a? Bishaanuma kanatti as deebi'a jechuudha. Bishaanuma kanatti as deebi'a jechuudha. Bishaan kanatti yommuu as deebi'u kondiishinii kamtu uumama jechuudha? Kondiishinii kanatti uumama jechuudha. Amma critical angle keenya iddoo kanaatiin jechuudha. Critical angle jechuun isa kana. Yommuu refracted angle meeqa gisee ta'u? 90 degree yeroo ta'u. Yoo xiyyi battallee keenya guddatee kofa guddaa critical angle jenne sanii ol ta'e uumu xiyyi dabee darbuumtuu hin jiru jechuudha. Qilleensa keessa wanti dabee darbuu hin jiru jechuudha. Maaliif ni dabala waan ta'eef guutumaan guutuutti eessatti deebi'a? Bishaanuma keessatti as deebi'a jechuudha. Yeroo kana xiyyi kuni dabee darbee osoo hin ta'in ni balaqqeessa jechuudha. Balaqqeessa'uu kanaan immoo total internal reflection kan jennu san ta'a jechuudha.
All the incident light is reflected back into the medium from which it came, a phenomenon called total internal reflection. Egaa yommuu xiyyoon ifaa asii dhaqan kun hundi isaanii balaqqee isaanii eessatti gad deebi'an? Bishaanuma kun bishaanii jechuudha. Bishaanii fi qilleensa fudhannee jechuudha. Bishaanumatti as yoo deebi'an total internal reflection ta'a jechuudha. Sababni kun uumameef kofa nuyi xiyya kanatti wanta kanatti gallakkifnetu murteessaadha jechuudha. Kofni kun critical angle kan jenne, critical angle kan jennuun yommuu refracted angle keenya 90 degree ta'uudha isiniin jedheera jechuudha. Isaa ol yoo ta'e kan uumamu total internal reflection kan jennu kana ta'a jechuudha. For total internal reflection to take place, the following two conditions must be satisfied. Egaa total internal reflection kan jennuun yookiin immoo balaqqeessa'uu keessoo guutuu kan jennuun kun uumamuudhaaf haalonni lama dirqama guutamuu qabu jechuudha. The first one is light must travel from an optically denser medium, which is a medium having a high refractive index, to an optically rarer medium, which is a medium having a lower refractive index. Conditioning dura inni kun guutamuu qaba jechuudha. Ifni garamitti deemuu qaba jechuudha. Optically denser kan ta'e yookiin immoo high refractive index kan qabu keessaa gara lower refractive index kan qabutti deemuu qaba jechuudha. Bishaanii gara qilleensatti yookiin immoo gilaasiidhaa gara bishaanitti ta'uu qaba jechuudha. It does not occur when light propagates from a less denser to a denser medium, for example from air to water. Egaa internal reflection kan jennuun kuni ifni wanta rukkina optikaalaa xiqqaa qaburraa gara rukkina optikaalaa guddaa qabutti kan deemu ta'e fakkeenyaaf qilleensarraa gara bishaanitti kan deemu ta'e internal reflection kan jennu kuni yookiin immoo total internal reflection kan jennu kuni uumamuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu conditioning jalqaba ifni garamitti deemuu qaba jechuudha. From denser medium to rarer medium. Great. Lammaffaa, the angle of incidence in the denser medium must be greater than the critical angle. Egaa angle of incidence in denser medium keessatti maal ol ta'uu qaba? Critical angle idha ol ta'uu qaba jechuudha. Critical angle yookiin immoo kofa critical jechuu ni dandeenya. Isaa ol ta'uu qaba. Critical angle kan jennuun yommuu angle of refraction 90 degree ta'u kofa battallee asitti nuyi qabaannuudha jechuudha. Kanaafuu kofa critical kana ol ta'uu qaba. Maaltu kofni battallee keenya jechuudha. Haalonni kun lamaan dirqama guutamuu qabu jechuudha. Total internal reflection kun uumamuudhaaf jechuudha. Derivation of critical angle egaa formula isaa jechuudha akkamitti derive godhachuu akka dandeessan gabaabsinee ilaalla jechuudha. Egaa seera Snells irraa ni yaadattu. N1 sin theta 1 is equals to N2 sin theta 2. Egaa formula kana dura ilaalle irraa jechuudha. For total internal reflection, you know that the angle of incidence is the critical angle, which is theta 1 is equals to critical angle or theta c. Egaa total internal reflection idhaaf yookiin immoo iddoo critical angle uumamutti xiyyi battallee kofni battallee eenyu wajjin wal qixa jenneera? Kofa critical kan jennu yookiin immoo critical angle kana wajjin wal qixa ta'aa jechuudha. Critical angle kana wajjin wal qixa ta'aa jechuudha. You also know that the angle of refraction at the critical angle is 90 degree. Egaa iddoo kofa criticaalaatti angle of refraction yookiin immoo kofni balaqqeessaan meeqa jenneerra? Kofni balaqqeessaan kunooti ijaajjii wajjin 90 degree uumaa jechuudha. Ijaajjii wajjin 90 degree uumaa jechuudha. Egaa incident ray kan jenneen yookiin immoo incident angle kan jenneen critical angle asitti argamu kana ta'a jechuudha. Okay, egaa seera Snells irraa critical angle keenya adda baafachuu dandeenya jechuudha. Egaa seerni Snells maal jedha jenneere? N1 sin theta 1 equals to N2 sin theta 2 ta'a jechuudha. Then theta 1 if theta 2 keenya amma ni beekna jechuudha. Yes, critical angle iddoo uumamutti yookiin immoo total internal reflection idhaaf theta 1 in critical angle idha yookiin immoo theta c ta'a jechuudha. Theta 2 immoo kofni balaqqeessaan inni kun kofa battalleeti jechuudha. Kofni battalleen kofa criticalii ta'a. Kofni balaqqeessaan immoo 90 degree ta'a jechuudha. Sanaan booda maal gochuudha jechuudha?
critical angle keenyaaf solve gochuutu nu hafaa jechuudha. So sine of critical angle is equals to n2 times sine of 90 degree over n1. Egaa isa kana maal jechuudha jechuudha gamalachuu n1 over n1 jechuudha. Then sanaan booda sine of critical angle is equals to n2 over n1 times 1 ta'a jechuudha. Times 1 kun eessaaf inni sine of 90 degree yookiin immoo sine degree kufa degree 90 tokko waan ta'eef jechuudha. Critical angle keessa maal ta'a jechuudha? Sine inverse of n2 over n1 ta'a jechuudha. This is the critical angle of two given medias. Media lama isin kenname critical angle isaa barbaada. Critical angle jechuun iddoo kofni balaqqeessaan 90 degree ti ta'u irratti kofni battallee meeqa ta'a yoo isiniin jedhe formula kanaan argattu jechuudha. Total internal reflection is powerful tool since it can be used to confine light. Egaa total internal reflection kun faayidaa guddaa qaba jechuudha. Faayidaa guddaa qaba. Sababni isaas ifa kutaa barbaanne tokko keessatti ugurree yookiin immoo ittisnee itti fayyadamuuf nu gargaara jechuudha. One of the most common application of total internal reflection is in fiber optics. Egaa kutaan nuyi total internal reflection kana hojiirra oolchinu inni guddaan fiber optics keessatti jechuudha. Yookiin immoo shiboowwan ifaan hojjetan yookiin immoo opticsdhaan hojjetan kana keessatti jechuudha. Optical fibers are usually thinner than a human hair. Egaa optical fibers kanneen jedhaman kun rifeensa keenya irra baay'ee qaqallaa kan ta'anidha jechuudha. Imagine godhaa rifeensi keessan hammam akka qallatu tokkoon isaa jechuudha. So optical fibers warreen jedhaman kun qal'inni isaanii rifeensa kana gadiidha jechuudha. When light is incident on one end of the fiber at a small angle, it undergoes multiple total internal reflections along the fiber. Egaa fiber keessatti ifni tuqaa tokko irratti yoo maal rukute tuqaa tokko irratti yoo keessoo fiber kana rukute internal total internal reflection kun guutummaa shiboo sanii keessatti bifa kanaan uumama jechuudha. So bifa kanaan maal ta'a jechuudha ifni oliif gadi inni dura dhufee as rukutaa duubatti deebi'a inni kunis rukutaa duubatti deebi'a bifuma kanaan itti fufaa jechuudha. So shiboon keenya hamma barbaade dheeraa yoo ta'e bifuma kanaan ifni keenya yookiin immoo dhikkifannaan ifaa kuni shiboo keessa deema jechuudha. The light finally emerges with undiminished intensity at the other end. Egaa ifni kuni osoo cimina isaa undiminished jechuun unminimized. Yes, osoo minimized hin ta'in yookiin immoo osoo cimina isaa hin hir'isiin iddoo barbaanne isa yookiin immoo xumura shiboo sanaa nu dhaqqabuu jalqaba jechuudha. Idduma tokkoon xiyya itti gallakkifna yookiin ifa itti gallakkifna. Ifni suni oliif gad rukutamaati principally internal total internal reflection kanaatiin shiboo san keessa nuuf deema jechuudha. Even if the fiber is bent, this process is not affected. Egaa shiboon kuni yoo marame yookiin immoo yoo dadacha illee processing kuni affected hin ta'u ittuma fufaa jechuudha. Optical fibers are most common in telecommunications because information can be transported over long distances with minimal loss of data. Egaa optical fibers kun telecommunication yookiin immoo fakkeenyaaf neetworkii garaagaraa diriirsuu keessatti kanneen akka wifi diriirsuu keessatti gatii guddaa qaba jechuudha. Sababni isaas optical fiberiin kun yookiin immoo shiboowwan optikaalaa kunniin daataa keenya yookiin immoo information keenya iddoo dheeraa yookiin bakka barbaanne osoo daataa losing godhin yookiin immoo daataan inni gatu muraasa waan ta'eef jechuudha. Faayidaa guddaa qaba jechuudha. Achi keessatti the minimized loss of data gives optical fibers an advantage over conventional cables. Egaa hammi daataa inni lose godhu yookiin immoo hammi daataa gatu kun baay'ee xiqqaa ta'uun optical fibers kun yookiin immoo shiboowwan optikaalaa kunneen keebiliiwwan konvenshinaala nuti fayyadamnu baratamaa jechuudha. Keebiliiwwan garaagaraa kan bilbila keenyaa fi kompiitara keenya wal quunnamsiisnu ta'uu danda'a. Isaanirra akka filatamoo ta'an yookiin immoo faayidaa qabeessa ta'an isaan taasisaa jechuudha. So achi keessatti sirriitti fayyadamna jechuudha. Data is transmitted from one end of the fiber to another in the form of laser pulses. Egaa daataan transmit kan ta'u yookiin immoo odeeffannoon kun kan daddarbu bifa maalitiin jechuudha? Bifa dhikkifannaa laser yookiin immoo bifa dhikkifannaa ifaatiin jechuudha. Laser jechuun ifa gallakkifamtu jechuudha. So dhikkifannaan kun yookiin immoo pulsiin kun daataan kun akka daddarbu taasisa jechuudha. Ifni duubatti duratti bitaa mirgatti
maal gaggeessa jechuudha total internal reflection irra deddeebi'ee gaggeessa waan ta'eef jechuudha. Optic fibers are also used in medicine in endoscopes. Egaa optic fibers yookiin immoo shiboowwan optikaalaa kunniin maal keessatti illee itti fayyadamna jechuudha. Endoscopy keessatti illee itti fayyadamna jechuudha mana yaalaa keessatti. The main part of an endoscope is the optical fiber. Egaa paartiin endoscopy yookiin immoo meeshaa yaala fayyaa endoscopy jedhamu kana optical fiber kana jechuudha. Endoscopes are used to examine the inside of patient's stomach by inserting the endoscope down the patient's throat. Egaa endoscopes kan jennuun kun keessoo yookiin immoo garaacha dhukkubsataa tokko maal godha jechuudha examine godha yookiin immoo yaala yookiin suura isaa kaasuu danda'a jechuudha. Bifa kamiin endoscopy gara kokkee yookiin immoo qoonqoo dhukkubsataatiin galchuudhaan jechuudha. Other medical application of optical fibers are in neurosurgery and the study of bronchi. Egaa fayyaa keessatti optical fibers yookiin shiboowwan optikaalaa kun kan hojiirra oolan yaala baqaqsanii sammuutiin wal qabatan kan sammuu ta'uu danda'a kan niwurooniiwwan garaagaraa spinal cord akkasuma study of bronchi qaama keenya yookiin immoo kan somba keenyaan wal qabatan jechuudha baayoloojii keessatti sirriitti beektu jechuudha. So waa'ee kanallee qorannaa waa'ee bronchi qaama keenya keessa jiranii akkasumas waa'ee yookiin immoo yaala baqaqsanii hodhuu sammuutiin kan wal qabatu maal hojiirra oolchina jechuudha optical fibers kana hojiirra oolchina jechuudha. So kuni applicationii maaliti jechuudha total internal reflection jechuudha. Example, a particular glass has an index of refraction of n is equals to 1.52. What is the critical angle for the total internal reflection for light leaving the glass and entering air from which n is equals to 1.00? Egaa critical angle nu kennameera. No. Egaa as keessatti maaltu nu kenname jechuudha index of refraction nu kennameera jechuudha. Refractive index kan maalitu nu kenname kan gilaasii tokko tuqaa 2 nu kennameera jechuudha. Inni biraa kan eerii immoo maaltu nu kenname kan eerii refractive index tokkotu nu kenname jechuudha. Ifni kan deemaa jiru garamitti gilaasirraa gara eeriitti jechuudha. From the denser one to rarer one. Isa gara optically dense kan ta'e yookiin immoo optically yabbuu kan ta'e gara optically kan haphii ta'etti deemaa jira jechuudha. So inni wal lama nu kennamaniiru inni waan qabna inni tuu qabna maal barbaanna jechuudha re critical angle ni barbaanna jechuudha. Formula sirrii drive goone sana fayyadamne jechuudha. Kennamoota keenya n1 is equals to 1.52 that is the refractive index of glass and n2 is 1 n1 kanarra gara n2 kanatti deema waan ta'eef jechuudha yookiin immoo gilaasii keessa gara airiitti deema waan ta'eef ifni keenya it is 1 that is refractive index of air. The required one is theta c. Egaa critical angle dha jechuudha kan gaafatamne. So formula keessan fayyadamtanii barbaaduudha jechuudha. Critical angle is equals to sin inverse of n2 over n1. Formula sana drive goone sana jechuudha. Then critical angle is equals to sin inverse of n2 yookiin immoo refractive index in air meeqadha 1 divided by glass 1.52 dha jechuudha. Kana lamaan walii hirtu jechuudha. Then approximately naannoo duwwaa tuqaa jaajaa argattu jechuudha. So koofni saayiniin isaa duwwaa tuqaa jaajaa ta'e eenyu yoo jettan 41.3 degree ta'a jechuudha. Egaa kitaabni keessan lakkoofsa biraa kaa'uu danda'a isiniin jedheera. Isin harka jira waan ta'eef lakkoofsa hiraa baay'isaatii kamtu sirrii akka ta'e ofii keessaniif mirkaneeffachuu dandeessu jechuudha. Okay. The other is the dispersion of light in prisms and rainbows. Egaa bittinnaa'uu ifaati jechuudha amma immoo kan laallu. Bittinnaa'uu ifaa kana wantoota lama keessatti argachuu dandeenya. Prizimoota keessatti argachuu dandeenya. Sabbata waaqa yookiin immoo rainbow kan jedhu keessatti argachuu dandeenya. Mee jalqaba prizimii keessatti haa ilaallu. Before discussing about the dispersion of light, let's first go back to the refraction of light through a prism. Mee amma why dispersion of light prism keessatti ilaaluun dura maal isaa ilaallu jechuudha dabee darbu prism keessatti ifni dabee darba jechuudha isa ilaalla jalqaba irratti. When white light passes through a prism, it undergoes a phenomenon called refraction, which causes the light to bend and separate into its component colors. Egaa ifni yemmuu maal keessa darbu yemmuu prismii keessa prismiin gilaasii waan ta'eef jechuudha. Maal ta'a jechuudha refract ta'a jechuudha. Refract ta'a jechuudha. Egaa taateen kun refraction akka jedhamu sirriitti ilaalleerra. Sababni isaas maal jechuudha?
Refraction kun immoo ifni akka dabu taasisaa jira. Ifni dabu kun immoo komponentoota garaagaraatti akka caccabu taasisaa jira. Ifa adii tokkicha asinitti gallakkifnee piriizimii keessa yommuu boqoruu kalaroota kana hunda arganna jechuudha. Kuni applicationii piriizimiiti. Okay, after refraction, the various colors seen are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Egaa dakana yookiin immoo kan baay'ee beenti ta'urraa gara kan xiqqaa beenti ta'utti yoo tarreessine halluuwwan kana arginaa jechuudha. Halluuwwan kana violet kan jennu kana birdiimee jedhama natti fakkaate. Indigoon kun immoo cuquliisa gurraacha jechuu dandeenya. Bluun cuquliisa, greeniin magariisa, yelloon keelloodha, orangein kalarii burtukaanawaadha, redin diimaadha jechuudha. Kalaroota kana hundatti ifni adii tokkichi piriizimii keessan ofii keessaniif cheeggachuu dandeessu jechuudha. The acronym VIBGYOR will help you to remember the sequence of colors. Egaa sequence of colors kana egaa kan baay'ee daburraa yookiin immoo frequency olaanaa kan qaburraa gara frequency xiqqaatti yoo qabachuu barbaaddan VIBGYOR kan jedhu acronym yookiin gabaajii kanaan qabachuu dandeessu jechuudha. Yookiin immoo kan dheerina dambalii dheeraa qaburraa gara dheerina dambalii gabaabaa qabutti immoo qabachuu barbaaddan maal jechuu dandeessu jechuudha. Roojii biif jettanii qabachuu dandeessu jechuudha. Yoo diimarraa kaatan roojii biif, yoo immoo violet irraa kaatan VIBGYOR kan jedhuun qabachuu dandeessu jechuudha. The band of the colored components of a light beam is called its spectrum. Egaa gurmiin kalaroota kana yookiin gurmiin biimii kalaroota kana spectrumii akka jedhamu yeroo darbe sirriitti ilaalleerra jechuudha. So isaan kun maal jedhamu jechuudha? Spectrumiidha jechuudha. Spectrumiin kun amma spectrumii visible light yookiin immoo white light jechuudha. The splitting of light into its component colors is called dispersion. Amma dispersion kan jennu suni asitti dhufa jechuudha. Ifa adii gara komponentota isaatti caccabsuun dispersion jedhama yookiin immoo bittinnaa'uu ifaa jedhama jechuudha. Different colors of light bend through different angles with respect to the incident ray as they pass through a prism. Egaa halluuwwan kunniin hundi isaaniitu kofoota garaagaraatiin dabu jechuudha. Kun halluuwwan hundi isaaniitu jechuudha kofoota garaagaraati. Fakkeenyaaf kan ilaaltan amma diimaan xiqqoo daba, burtukaanawaanis hamma ta'e, keelloon dhuma irratti vaayoleetii biroo dhaqxan sirriitti baay'ee gadi daba yookiin immoo sirriitti beenti ta'a jechuudha. The red light refracts the least while the violet refracts the most. Egaa kan xumuraaf jalqaba yoo ilaalle redin xiqquma maal ta'a? Xiqquma daba jechuudha. Violetiin garuu baay'ee daba yookiin immoo guddaa daba jechuudha. Thus the rays of each color emerge along different paths and thus become distinct. Egaa kalariin yookiin xiyyoonni ifaa kunniin maal ta'u jechuudha? Adda ba'uudhaan kophaa kophaatti mul'atu jechuudha. Dura tokko kan turan kuni hammi dabuu isaanii adda adda waan ta'eef diimaan xiqqoo dabaa, keelloon burtukaanawaan hamma ta'e akkasumatti hammi dabuu isaanii adda adda waan ta'eef hundi isaaniitu kalarii addaa yookiin immoo kalarii dhuunfaa ta'aniitti yookiin kalarii tokko ta'anii mul'atu jechuudha. Distinct jechuun hundi isaanii adda adda ba'anii beekamanii mul'achuu jechuudha. It is the band of distinct colors that you see in spectrum. Egaa spectrum keessatti kan nuyi argitan fakkeenyaaf piriizimii keessa kan bahe arginu kuni maalidha jechuudha? Gurmii kalaroota tokkoon tokko amma maqaa isaanii dhoofneeti jechuudha. VIBGYOR kan jenneen sanaati jechuudha. Inni ittaanu rainbows sabbata waaqaa kan jennuunidha jechuudha. So rainbow inni beektu jechuudha yeroo gara tokkoon aduun jiraate gara tokkoon immoo roobni yoo roobaa jiraate rainbow arguun beekamaadha yookiin immoo waan yeroo hunda arginudha jechuudha. Ta'u the rainbow is a familiar example of dispersions. In this case the dispersion of sunlight. Egaa rainbown fakkeenya bittinnaa'uu akkasuma dabee darbuu ifaati jechuudha. Dabee darbuu ifa aduuti jechuudha keessa kana keessatti kan rainbow kuni. A rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower. Egaa rainbown kuni spectrumii ifa adii samii keessatti nuyi arginudha jechuudha. Erga maal ta'e erga roobni roobeen booda yookiin immoo gara tokkoon aduun bahee gara tokkoon immoo roobni roobaa jiraate wanta kana ni argina jechuudha. It is caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere. Egaa dispersioniin kun kan uumamu maaliif jechuudha?
Egaa bokkaan yommuu roobu coba tokkoon tokko droplet tokkoon suni maal godhu jechuudha gahee mataa isaanii yookiin immoo ifa kana bittinneessuu keessatti gahee isaanii bahatu jechuudha. A rainbow is always formed in a direction opposite to that of the sun. Egaa rainbow kan uumamu yeroo hunda kana ofii keessanii check gochuu dandeessu yookiin immoo ni beektu kallattii aduutiin faallarratti uumama jechuudha rainbow. Aduun duuba keessan yoo ta'e rainbow akkasumas roobni roobaa jiru garamitti ta'a jechuudha gara fuuldura keessanitti ta'uu qaba jechuudha. The water droplets act like small prisms. Egaa prisms lama akka godhu ilaalleerra jechuudha. So dropletiin tokkoon transparentidha. Bishaan transparent yookiin immoo dabarsoo ifaa akka ta'e sila ilaalleerra jechuudha. So tokkoon isaanii akka prismii tokkotti act godhu yookiin immoo dalagu jechuudha. They refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally and finally refract it again when it comes out of the raindrop. Egaa prismiin tokkoon isaanii maal godhu jenne ifa kana dabsanii dabarsu akkasuma maal godhu jechuudha ni bittinneessu jechuudha kalaroota isaaniitti bittinneessu jechuudha jalqaba maal godhu xiyya kana yookiin immoo xiyya ifaa aduurraa dhufe kana maal godhu dropleetiin yookiin immoo cobni roobaa tokkittiin jechuudha tokkoon isaanii maal godhu internally reflect godhu jechuudha internal reflect ta'uu jechuun maal jechuudha duubatti deebisuudha jechuudha isa sirriitti ilaala sida dubbanneera finally reflect it again when it comes out of the raindrop xumurarratti immoo kan duubattas reflect ta'ee dhufe sana refract gochuudhaan kalaroota nu arginu sanatti adda babaasaniit nutti mul'ata jechuudha. Due to the dispersion of light and the internal reflection, different colors reach the observer's eye. Egaa dispersionii yookiin immoo bittinnaa'uu ifaa fi internal reflectionii kanarratti hundaa'uudhaan kalariiwwan nu arginu kun hundi isaanii ija keenya bira dhaqqabu jechuudha. Egaa walumaa galatti kutaan irraa kana fakkaata ture. Egaa akkuma baratame gaafii tokko xumurratti isinii qabadee dhiyaadheera jechuudha. From the following mediums in which the light moves slower and why? Egaa wantoota afur isinii kaa'eera kam keessatti ifni kan suuta deemu sababa isaa soo dandeessan ka'a comment boxii keessatti naa kaa'uu hin dagatina. A air, B water, C glass, D diamond. Kam keessatti ifni suuta kan deemu yookiin immoo saffisni isaa baay'ee xiqqaa kan ta'e. Egaa hamma ammaatti chaanalii kana subscribe godhin jirtu taanaan maal eegduree subscribe gochuudhaan miseensa ta'a yoommoo maatii taatan deeggarsa keessan baratamaa viidiyoo like share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan bahadhaa anaanis na jajjabeessaa isiniin jecha kutaa itti aanu keessatti 6.5 mirrors and lenses waa'ee daawwitiiwwanii fi leensiiwwaniin qabadhee isiniif dhiyaadha hamma isa kanaa wal arginutti fayyaa nagaa naaf ta'a baay'ee galatoomaa.